Eenyu? La. Ishee. Ni duudaa ni duudaa. Jaalatee miti. Dhamaati si obaasa. Wajjina gubadda yoo Leeqemsi. Sadii sana akkasiin lubbuu dhiibattee eeggatti uumamaa guddoon teessoo tamaam haatee gabbaatee faraan babbasheessitan. Duula irra bantanii. wajji jiratanaaf. Haala wajji jiraatu faraan. Ammallee faraan wajji jiraanne jettee wajjina gubatte. Gana. Laalaa kunoo. Haa gubattuu gaa. Ganaa shukula kiyyaa maqaan Bareedeenyaas tana laal. nama akkuma kana guutuu Bareedeenyaas tana laal. Sindiisu. Nama akkuma kana guutuu sinatti ergee. Sinatti ergee nama kana guutuu. Maal narraa feeta? Abdiin fedha duraan. Abdi maa feeta? Abdi jaarsa kiyya moo jaarsa keeti? Jaarsa keeti. Duraan jaarsa kiyya amma jaarsa keeti. Ati jaarsa rifataa kun duraan san. Hashama harka fuudhee daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalee deebinee dhufnee jirra. Arraba maaliin deebitan maal qabatanii dhuftan jechuun keessan oolama. Akkuma beekamu arra nuti nuuf guyyaa gammachuuti. Faraan illee akkasumatti baga rabbi si gammachiisee jaan dhiiga isaa baasuudhaaf ani duniyaan tamaam. Akkuma isin leenca teenyaan jettanii zaman ammaa abbaa ifaarsaa natti illee naarinaadha. Sanumaaf hordoftootaa fi kabajamtoota yoo waaniin godhuu qabajee sana hoggaa san keessatti hin goone na dhukkubaa xiqqoo mataa kanaan dhukkubaa sanumaafu gammachuun qabaarra isiinis eenyu harka jirti duniyaa harka jirti takka aan as baasee tamaam ilmee akka nama saa ilmuutti irraa hin dalaga tolcheera dalaga takka naati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa faraan fiduu kutee jira jechuudha. Faraan fiduu kutee jira hanqadhuma fiidiyoo teenya nu daawwadhaa nu faana turaan afeerraa teenya. Ani mitbitaatiya. Duniyaan barbaree nama godhuu turte san duniyaan barbaree nama godhuu turte san jetteetiti xarra jechuu turte oowwa namni harkata san isiin isa harkattu isiin gubaa isiin moo kana caalaan ganaa irratti dalaguuta tokkoffaadha barbaree isiin nama godhaa isiin dibaa jechuu turte dirqama waan namni harkata san isiin isa harkachuu qabdi kiniin san xiqqishoo ofiisillee taatu gubachuu qabdi mitmitaan kun gaa mitmitaan beeytan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya haxibsi nyaatani nama qoccaawu. Bas haa gubattee agartuu jeete hanqaanan gubadde san haa gubattee agartuu ganaan adda qabeelaan akkasi qaajee isii bakka san keessatti isii godhu ta'a hanqa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalee akkumaan isiniin jee mixmitaa kiyya jiifadheen jira. Mixmitaa kiyya jiifadhee kunoo barbaree akkaan itti asirraatti ganna keessa agartan jeetii yaade jechuudha. Kunoo kun mixmitaadha. Tamaam. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hanqeesiin akkasina gubdeessan gubeen ijesan duniyaan barbareetam na gubdi duniyaa adda qabeetiin barbareetti wadaachuu turte mitbitaa jirri dhugeessan garteemi isii obaaseetiin ani duniyaan isii garsaa irraa been jira abdii mitiiti silaa hugaa namni maraate if quban qabu tamaam. Duniyaa. Ol naqina. Kunuula. Naqina. Siifidee. Halas ol naqe. Isiimoo. Isiin kan Jaayiza fincaanis kun fincaan kafaraani mitmitaan ammoo kiyya daawwattootaa. Sigi jalaacheeti. Sigi jalaachi ta'isin nagooti san amma arraan irraa baaniiti ishishee farhaanii bar ati qashti meelaali ati ilaali yaa duniyaa argaa garaaniif qabbaneessaati maali polisi laala manatti jirta duniyaa barbaree sittiin deemtu eenyu duniyaa jetteetu maqaa yaamin us maqaa yaamin ijalji maqaa yaamin Dunia barbaree na dibuutu barbaree nama dibuutu sittiin dibachuu barbaree miti arra fincaan faraanii akkana si obaasu tala fincaan faraan eenyu eenyu rabbi sodaatee maal jedhaa barbareessintu garaana gubese eenyu gara obaasi narratti dhaqeeraan fincaan deebi Leeqemsi yoo akkanas yoo dhiigatee akkasii baaftanii bar manatti ergitanii nuti bar jaarsa keetinee fudhadhu galii siin jenneeti bar dhageeffadhu. Jaarsa maal jaarsan garree. Jaarsa garree. Jaarsa na dhoobitanii. Jaarsa na dhoobitaniiti maal jechuudha. Eenyu jaarsa si dhoorgu. Eenyu jaarsa dhoorgu. Isin hundinuu. Eenyu jaarsa si dhoorgu. Duniyaa abdii hunda kasanarra walte jaarsa dhabee ammas barbaree fi fincaan na yaatan. Eenyu laallattuuni dawaateeti. Waa'ee jettee la gub. Waydu duniyaa rabbi sodaadha. Diibi. Duniyaa waydu rabbiisi. Barbareen sodaadha.
بربرين ديب. ويا دنيا ربي بربرين ديب. ما دنيا ديب. تمام ديب. يا فرح بربرين ديب. لما ودر كتسكت وين فنجان وباب هنقم تكجينا هنقم تكجي هنقم تكجي هنقم تكجينا Atimo Hanggang taati na goot karaan akkasi mataa babbasheessanii bar liqimsi فنجان وباب ليكس. ويعني بدي يا دنيا liqimsi abdii jedhamee tanatti nagar Atimo كان نقول Atimo اجتي us yaa'u intala tana basheessu tamam hin basheessin basheessu teedaan geenyeefi teedaan geenyeefi basheessinii eenyu akkam beekamnetti akkatti irraa dalaga barbaadan tura akkami silaa mee intaltu laal kanaddoon dibatta sanattis dibatta kaalaan ودنا دات زمينا وين tamam ani summee eenyu ani kaan nama dibadame eenyu nama wanti godhee eenyu ijjatan keessa Atimo ati taati na goot بربرة كنا جبتي Eh, مدرسة تادو ani rabbi ati rabbi sumaa sodaati ati barbareessa والله أجنا قبضت نبي eeysa saasibeytu shukula duniyaa jalaa ni haftaa ويا ni haftaa Naftamoo abdi maqaan dhoyta naftamoo nafta abdi maqaan dhoyta عبدي eh وارجلونا قبضت برجعوا قبضت مالين التقود أنا ما كنا يرجلونا قبضت ganaa si beekuu teessi ganaa si beekuu teessi asi kamitti ganaa si beekuu teessi abdi tamam abdi kamit jetta abdi afaanumaanuu abdi abdi ati abdi jetta والله أجنا قبضت والله wallahi أجنا بيت asibeytu asibeytu jite jinamaa caaltu كم من ganaa beetu ammallee abdi maqaan dhahee jireenya duniyaa keessa harkanii fudhatta تمام ati siiniti tana manu bobbaaftee san hunda nu godhuu jirtu إيه دوغا كتنا درانا ساتين جالد دورو دران دنيا سمي jaalala maa jaalata abdi jaalala maan abdi jaalatu أيوة eessa si fuudhee duba inni yoo biyya si fuudhe masalan inni si fuudhe jaa inni biyya si fuudhe jireenya kiyya busheessita intal jireenya kiyya busheessita أتي كمتون جرات جرتا برا مقرر خفت وسن سبر باد gana hafta'u teessa jaarsi bira jiru جارسي جارسي برجع سنة دوغي تي جارسة دبي kun jaarsa masalan jaarsa ni qabda odoo jaarsa qabdu kamitti jaarsa kiyya qabdu jireenya naaf jireenya wanti na goota jireenya wanti na goota ويا دنيا awon tana latte sannaa irraa dalaga social media dura yaa'u arraan tana wanni sanbarbara akka isiin dhalatetti irraa yaasee waan isiin dhalatee akka isiin maqaa abdiin kaamne yoo ilma namaa taate barbareen dura qabda kana si gubne haati barbareen si gubne awo barbareen hin gubne يا دنيا دنيا قبضت والله قبضت eenyu eenyu maaliif adabattee abdi ganaa jaarsa adabattee jetta ishishee arra laal hordoftoota fi kabajamtoota abdi neetta ganaa maqaa irra taa'ee eega kaleessaati garra jidduu gartee miti eega kaleetii garra jidduu tamam abdirraa dhimma ni qabda tamam ganaa shukula biyya keessaa ni baata haasibeetu gara si bakuu teessu gara si bakuu teessu maal agarta Maal arguu shukula biyya keessaa ni dhaabbata maal arguu barbaadda maal arguu barbaadda duraan abdi jaarsa kiyya amma qalaasin beeku abdi ati jaarsa qabdu odoo jaarsa qabdu ati arrallee nama dubbata akkana abdi jaarsa kiyya taa'u kayyaa miti abdi abdi maqaa isaanii kaaftaa maqaa kiyyana ni kaaftaa abdi maalin tuqa fi wajjinuuna bayte ejjaas beektu gana akkana yaatee laala kuntuuttaa tana keessi laatalee tamam kuntuuttaa tana kun lola yaa bara rabbii tana kun lola obboleessanii qaba obboleeyyayyoo paraan dhis anaa irraa qabata isii anuma dhiisi tamam shukula kiyya keessaa ani boo anqa'ee miti arra alhamdulillahi rabbil alamin fayyadii jira والله ما برجلونا بيت arras dhaqee ilaalee abdi jaarsa keetiin haa jaarsa kiyya abdi si fuudhee jiraati mata dhugaadhaati eessa fuudhee
Kunu baate dila kana maaliif hin cafaqamu? Duuba odoon heerumin dura maaliif deemtee odoo dhiira biraan heerumin barbaadde. Raga akkasitti. Yaa duniyaa bareechina Akkasitti noo baasi. yaa duniyaa teenye. Maal abbaa isii. Tamaan na goggolse wayyaa rabbi. Gana. Afaan immoo igwaattu kanaan tamaa hayaata duniyaatiin dammaraa duniyaatiin ajjeesaa maa irra jechuu dandeessetti. Maa irra jechuu dandeessetti. Garaan na gubate. Garaasti gubate ammallee addisiin foorroo gootii ijatti nagartu gaa anaa jiru. Eegaa masanii asirratti tamam yoo jaarsa kee haateetu jaarsa kee akkasitti taphatte san garteemi siif jaarsa kee sanuu abdiidhiisi jaarsa kee forroo boosii godhi. Wayyaa duniyaa teenye bareechina gubate ati kan dajjeefte. Ganaa si gubate ganaa balbal. Ganaan jaarsa kee san fidee mixmixa akka Yaabbalee rabbi jijjina gubate. Udduu keessa daasi godhu. Duniyaa. Udduma sanurroo jijjina baay'ee. Arres muka farraa dalee. Facaana kana hunda daleettee baraa kana hunda fidi jirtu isiidha maali nadhoolamee mataa fawwattoo jedhani kanaaf isii tataa dalee. Tana keessa dubbiin jiran. Makalee haati dubbii Ganaa si jeesitee sitti qoonqoon haraami. Qoonqoo nyaata akka madura namoonni yaadatu. Qoonqoo sitti haraami. Yaadatu akka madura namoonni. Qoonqoo sitti haraami. Qoonqoo nyaaddaa. Qoonqoo miilala qoonqoo nyaaddaa afaanuma kamiin qoonqoo nyaaddaa. Ilmoo dhabdee namni sagala meeqaariu kolleen harkatu jedha. Nama meeqoo cinaa hubatama. Jaarsa keetis dhabdee ilmoo teetis dhabdee abdi duraanuu tama jaarsa keetiin jaarsa hijaa jaarsa keetis. Tamam. Ilmoo di jedhabe baranas na raal kam meeqana la bule. Eenyu ilmoo beekanan deengedde hojii jaarsaa mana sigalcheeti maaliif mana keessan ta'e maa manatti hin nafin maa manatti nafin maa manatti nafin maa manatti nafin yaa duniyaa tanya rabbi zi umuzota yaa duniyaa rabbi intuqan maaliif intu ilmaan ninka خلاص gana yaarsa qabbiran boona way waatu tanu tamam duraan maaliif hayaata khige ibna jibbisiiste jiruuna jibbisiiste miilaan shaaraarra nooftee balat ijinis na bala kamatti jiraata tamam hayaata khige keessaani baataami maqaa duniyaa ni khaasta tamam maqaa faraanii fi maqaa nama hojjeteemu ni khaasta yoo lubbuun jiraate